fuunee dhaggeeffatoota ODM qophii koorraa keessatti ta'iiwwan torbanoota kana ta'an keessatti haala yeroo keessumaa wacaa namoota ollaa keenyaa ammoo Finfinnee keessatti man'eef mana ijaarrataniif deebii pirezidaantiin Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa kenneen wal qabsiisee akkuma kana immoo ta'iiwwan sooshaal miidiyaarra adeeman keessaa gochaaf ta'iiwwan xiinsammuu Oromoo gadi cabsan maalirraa ka'anii maddisaa kan jedhu ilaalchisee gaaffii gabaabaa dargaggoo badhaadhaa dhaqqabaa waariyyoo biyya Siwiizerlaandii toorarratti argadheetan dubbisuudhaaf dhiyeeffadhe badhaadhaa tole jettee waamicha nafoo atattamaan siif godhe keessatti dhiyaachuu keetiif galata guddaan sii qaba. Galatoon beekanatis naafeeruu keetiif baay'ee galatoo. Egaa waa'ee Finfinnee sitti himu Finfinnee keessa situ hojjete ani Finfinnee keessatti nan baradhe malee carraa hojii hin arganne waa'ee Finfinnee ogeessa seeraa ta'uudhaan achi keessa hojjetteettaati ogeessa seeraati. Ji'oota muraasa kana asitti jechuun hin danda'ama waa'ee Finfinnee bifuma addaatiin yeroo inni itti ka'ee waca adda addaa uumee inni kaanee Baalee Adaraayyoo fiin jedhee uummata bakka nu buuseyyuu jedhee dhaabaa gadi ba'ee waan adda addaa jeequmsi biyya sana keessa jira. Kana keessatti immoo deebiin pirezidaantii Oromiyaa kaleessa kana ba'ee deebise walumaan ilaalle. Oromoon torbanoota muraasa dura bitaa mirgaa iddoo adda addaatiin yaa'ee gaaffii gaafatee pirezidaantiin kun gadi ba'ee ibsa ilaalle. Garuu kaleessa boo'icha guddaa tokkoon aarii wal makaa tokkoon miira aarii wal makaa tokkoon yeroo inni itti deebisu argina. Mee walumaa gala haalota jiran kana akkamittiin ilaalta akka ogeessaatti ati? Egaa galatoon beekan wanta naaf feertee fi dhugaadha. Finfinnee keessatti hamma tokko nan beeka. Finfinnee keessattis baradheen jira. Keessattis barsiisaa herreegaan ture herreega ogummaa seeraatiinis kiflee katamaa lidataaf Qirqoos jedhan ogummaa seeraatiin tajaajileen ture. Hamma ta'e tokko xiinsammuu uummata Finfinnee sirriitti hin beeka. Hamma ta'e tokko jechaadha. Kanaaf hamman erga jenneetiin wantootni ta'aa jiru kun Finfinnee irratti baay'ee wanta namatti ulfaatuu danda'u. Gaaffiin Finfinnee keessatti uummanni Oromoo waggoota 27 qabu gaaffii seera qabeessa, gaaffii seenaa irraa wal qabatee jiru, gaaffii dhugaaf, gaaffii haqaati, gaaffii qaanessaa yookaan gaaffiin kamuu jiru. Wanna heera mootummaa irra taa'ee waggaa 27 jiru sana nuufaa kabajamuudha uummanni Oromoo kan jedhaa jiru. Qabsoonis kan ittiin finiinaa ture isa kana gaaffiin biraa hin jiru. Isa kana ammoo beekaati dadhabbii oppijoodhaatiin hanga ammatti furmaata arganne jechuudha. Kana booda furmaata argatamu argatu wajjumaaniin ilaalla. Garuu dhimma Finfinnee keessatti dhimma kana eenyutu harkaa qaba? Eenyutu oofaa jira kan jedhu beekamuu qaba. Dhimma kana dhimma uummata Finfinnee osoo hin taane dhimmi kun dhimma nafxanyaan oofaa jira jechaadha. Aati nafxanyaadha. Aatiin sirna milinik du'e sana sirna burkutaa'e sana deebisuu fi dhaabbadhu nama jedhuun jiraachuu irra ture mootummaa keessaa yookaan qaama tokko keessaa uummata kana. Uummatni kunneen parsantiin tokko iyyuu Finfinnee keessaa uummata ijaarame osoo hin taane dhalataa Finfinnee osoo hin taane dhalattoota gama biraatiin dhufanii sirna duraa deebisuu danda'anii fi kashlabbeedha jechuudha. Dhimma istaandardii siyaasaa kaasee akka siyaasa dhimma ittiin haasa'uu dandeettuudha. Dhimmi isaan ittiin deemaa jiran. Baalaan daraas gizaabii adaraa maarree jedhanii dalagaa kashlabbee. Dalagaa kashlabbee herreega hin qabne jechaadha. Tole. Yaa egaa erga akkas ta'e fayyaa ta'e badhaadha. Ammoo haala itti gaaffiin Oromoo waggaa 27 kana keessa waa'ee Finfinnee gadi fageenyaan akka ta'e kanarratti lubbuu baay'ee yoo kan jennu ta'e eenyuma kanaa asitti iyyuu lubbuun 6,700 olitti tilmaamamu lubbuu qeerroo haadholii harmoolii Oromoo dabalatee injifannoowwan sanaan dhufeen OPDO'n akka aangoo ofii jijjiirama sana fiddeetti dhaadachuudhaan gadi baatee dhimma kanatti bu'aawwan kana hammachaa akka jirtu walumaanuu daawwachaa jira. Haa ta'u malee egaa deebii atattamaa sodaachuudhaan kan ka'e deebisuusaa fi argina gadi ba'ee amma kana sodaataa sayyuu dhaaraa maal kana akkamitti ilaalta wal qabsiiste jechuudha. Egaa
mootummaa Oromiyaa yoo jedhan obbo Lammaa fa'aa Dr. Abiyyis yoo ta'e ambaasaadaroota uummata Oromooti uummata Oromoo bakka bu'anii wanna uummata Oromoo madaallii kaasu dubbachuu qabanis gochuus ka qaban sana malee kashlabbeedhaa gadi ba'anii feesbuukii irratti akkana naan jedhanii an akkas ta'ee jira herreega akkanaa keessa bar wanti si seensisu hin jiru akka mootummaatti dhugaadha mootummaadha uummata siyaasa jechuun hin dandeettu an kana siyaasa jechuun hin danda'u ulaagaa kamiinuu siyaasa kaasu. Wanna akkanaa kanarratti deebii kennuun salphina guddaadha. Salphina oliiti jecha feesbuukii irratti oduu akkanaa naan jedhan jedhee qaamni mootummaa tokko gadi ba'ee deebii akkanaa kennuun qaanessaadha jechaadha. Kan jeeqaa jiru dhaabbata siyaasaa galmaa'ee yookaan maqaa siyaasaatiin gurmaa'ee beekamtii qabuu miti kan jeeqaa jiru. Kashlabbeenumatu mandararraa wal qoceetiin jeeqaa jira jechaadha. Seerri hamma jiraatetti mootummaan hamma jiraatetti kashlabboota kana immoo iddootti godhuu qaba. Sadarkaa feesbuukii irratti akkana naan jedhanii feesbuukii irratti gaarii naan jedhanii feesbuukii irratti hamaadha naan jedhanii jedhamee waa'ee feesbuukii qaamni mootummaa tokko akkasitti guddachuu naannoo fi kootiin qaana'ee jira jechaadha. Because maaliif jarri kun hin beekamanii maalinni kashlabbeedha. Kashlabbee ammoo deebii sadarkaa mootummaatti teettee deebii akkasii kennuun hin barbaachisu. Kan jeeqaa jiru seerri jira seeratti dhiyeessitee deemuu dhaaba siyaasaadhaan yoo jedhamu dorgomee deemuu yoo ammoo hiriira nagaa waan madda jedhamu hiriira nagaa sana karaa nagaatiin ittiin adeemsisu. Amma kan deemaa jiru dhimma seeraan alaa dhimma kashlabbummaan keessa buute. Kanaaf feesbuukii irratti maqaa kiyyana kaasanii jedhaniiti an akkasii miti an Itoophiyaa qulqulluudhaan achi ba'e an asiin galeen kuni hin ta'u. Nafxanyaadhaan hin jiraattu jettee itti himuu danda'uu qabda akka mootummaatti. Sirni amma ijaarameeru kun sirni amma jiru kana jijjiirama amma dhufaa jiru kana kan itti dhiiga Oromoo kanfale qeerroo Oromooti qarree Oromooti kan itti kanfale. Dhiiga qarree Oromootiin iddoo sana teetteeti nafxanyaadhaan ati nafxanyaadha yoo jechuun hin dandeenye rakkisaadha jechuudha. Dhuftee mataa irratti fincaanti jechaadha. Uummata Oromoo miidhaniiti. Baay'ee Lammaa ta'ee Dr. Abiyyi ta'ee achi taa'ee yoo uummanni Oromoodha mirga isaa ittiin kabajachuu hin dandeenye gatii nuun qabu jechaadha. Mirga seeraa feeraan uummata Oromootii taa'ee deebisuu danda'an taanaan takka lama jedhanii deebisuu danda'uu qabu. Deebisuu hin dandeenye taanaan ammoo iddoo san gadhiisuu qabu malee nafxanyaa lukatti kufanii nafxanyaadhaaf sagatu yookaan ammoo nafxanyaa watwaachuu nafxanyaaf deebii kennuu barbaachisaa natti fakkaatu jechaadha. Kanaaf jara seerarra dhaabbattee itti himuu qabda. Barsiisuu qabda, gorsuu qabda. Kanaan ala maal feesbuukii irra bari mootummaa miti nama dhuunfaayyuu arrabsaatuma oolan. Eenyu deebii kennitee beekta. Ati hin deebistaa? Ati namni dhuunfaa? Hin deebisu. Kan akkana jedhanii inuma waan fedhan jedhaa oolan. Anallee waan na barbaade namni nama dhuunfaatiin jedhaatuma oolan. Mootummaa maanaan jedhan jedheeti aaree akkasitti darbee deebisu ammoo maalirraa akka ka'e hin beeku. Argitee gaafuma teessee ilaaltu durumaa sodaan namoota sanaa eenyu akka ta'e gooftaan keenya uummata jechaa kan turan kaleessa uummaticha gooftaa ta'ee qabsaa'ee achirra teessoorra isaan kaa'ee uffatanii kashalabboota mandara keessaa nama walitti qabdee namatu bakka nu buusettee falmituuf deebii kennuu gadi ba'uunsaa hammam Lammaa Magarsaa ammayyuu garbummaa sammuu keessa akka inni jiru argita. Sammuu isaa keessatti teessoo tolfatee kan jiru sirna habashootaaf sirna sana qofaa sirna sanattu gooftaa ta'ee sammuu isaa keessa akka jiru kan nama agarsiisudha. Waannaa inni kaleessaa aaraa miidiyaa irratti akkasitti feesbuukiin akkasinaan jedhanii dur Itoophiyaa soosnoo jetta jedhanii amma garuu nutti galagaltee nuun jedhanii ani Itoophiyaa qulqulluudha deemmas yeroonni waatu kanatti argattu gooftaan sammuu isaa keessatti mo'ee jiru uummata isaa uummata Oromoo kaleessaa aangoo isatti kennetu hin taane warruma Habashaa sirna Minilikootaa sirna nafxanyaa Finfinnee keessa buufatee jiru ta'uusaa ragaa kana caalu waan arginu hin qabnu jechuudha walumaa galatti. Gara kan biraatti gaafa si dabarsu aktivistoonni tokko tokkos immoo gadi ba'anii namni akkas deemee mandara keessatti nama walitti naqee kana
baale adaraadha maaloodha dhaaba jedhee bakka uummata bakka na buuse jedhee Finfinnee keessatti deemu kun miidiyaarraa aggatamuu hin qabu mirgi isaa eegamuu qaba jedhee yeroo inni itti falmu argita aktivistoota kana. Isaan kan akkamittiin ilaalta badhaadha. Dubbiin seeraatii fi dubbii herreegaa tokko beektaa seera gara feete taphatamuu hin dandeettu kijiba olola biraa oofuu dandeetta. Ololli biraa fireemiin qabu beektaa. Gara feetellee oofte namni bakka suma faanaa deemuu danda'a. Dubbiin seeraa garuu seerri seera. Seerri adeemsa mataa ofii qaba. Fireemworkii mataa ofii qaba. Akkaataa itti deemutti qaba beektaa. Seerri cabeera moo hin cabne jechuu fi seeraan piruufii goota malee oduudhaan kijibaan piruufii gochuun hin danda'amu. Dhimmi seeraa jechuudha. Akkuma herreega irratti 2 fi 2 4 jette. 5 yoo jette mataan kee fayyaan qabu jechaadha. Seera keessattis ammoo wanni tokko yakka miti jechuuf ammoo seera caqafachuu qabda. Seeraan xiinxaluu qabda. Keewwattoota seeraa adda baaftee beekuu qabda exceptionii isaa wajjin. Yoo ammoo calluma jettee akkuma herreega 2 fi 2 6 yookaan 7 jechuun si tilmaamsisu seera keessatti illee wanna yakka ta'e tokko yakkaa miti jechuun mataa keettu fayyaan qabne jechaadha. Yookaan ammoo si tilmaamsisaa jechaadha. Wanna biraa wanta loojikii hin taane afuufuu ni danda'ama. Amma warra amma baalaadaraa mikir beet jedhan kuni maal jechuudha? What it mean? Galmaa'ee jiramoo? Eenyutu eenyuun filee jira? Kallabbeen mana farsootii dhuftee waan baay'ee sammuu si cabsu beektaa. Yeroo darbe taakkalee uumaaf arrabsaa turan. Saba Oromoo Finfinnee dachee Oromoo keessatti gaallaa jedhaa arrabsaa turan. Sirbaa turan. Kashlabbeen jechuudha. Isa kanaa seerri qabeessi. Inni kun seera qabeessaa. Herreega kamiin seera qabeessa ta'e. Lammaffaa poolisiin dhorkuun sirriidha. Aangoon seerris poolisii kenne tokko qidmoonjal makkalaakan jetti warra Finfinnee. Yakka dursanii ittisuudha. Wanti tokko yakka uuma yoo jedhe poolisiin dursee yakki sun akka uumamne ittisuu dhorkuu gahee poolisiiti. Amma warri uummata Oromoo addaraasha galtee arrabsitu kashlabbeen Finfinnee keessaa mana farsooti yaate miidiyaa keessattis arrabaaf wanta biyya uumu, wanta biyya jeequ, wanta hawaasa jeequ, wanta uummata jeequ isaan kan dabarsuuf karoorfatanii jiran. Kan dabarsanis kana. Lammaffaa yebaalaadaraa gizaawi mikir beetii jechuun kuni qaama beekamtii seeraa qabu, legal personality qaba. Eenyu inni ka miidiyaa waameeti miidiyaa irra taa'ee dabarsuu barbaadu kun who is he? Eenyu inni mataan isaa? Qaama beekamtii seeraa qabu moo qaama hin qabne? Paartii siyaasaati moo maaliidha kun? Qaamni seeraan beekamtii hin qabne ammoo gochaa seeraa gochuu mirgas ta'ee dirqamas hin qabu. Mirgaaf dirqama qabaachuuf dura personality qabaachuu qabu. Yookaan legal personality yookaan ammoo natural personality. An dhuunfaa kiyyatti nama ta'ee waan dhaladheef wanna tokko gochuu mirga qaba. Yoo ammoo akka dhaabbataatti ta'e dhaabbanni sun galmaa'ee taanaan mirgaaf dirqama qaba. Amma warri miidiyaatti kennuu barbaadu kun eenyusa? Yagizaawi baalaadaraa mikir beetii jechuun kuni eenyu? Eenyummaan isaa waan hin beekamne wanta qilleensarra jiru. Mirga miidiyaatti ibsa kennuu maqaa gizaawi baalaadaraa kanaan hin qabanii jechuun hin qaban. Dhuunfaa isatti yoo barbaade Iskindir Naggaa namni jedhamu kennuu danda'a dhuunfaa isatti. Maqaa gizaawi Addis Ababaa baalaadaraa mikir beet balaandaraas jedhee maqaa kanaan miidiyaa irratti ibsa kennuu bu'uura seeraas hin qabu inumaayyuu yakka dhaabni hin beekamne ba'ee miidiyaa irratti. Wanna akkan uummata arrabsu, wanna miidiyaadhaan balaa uummatatti buusu seera qaba. Mirga isaati jechuun doofummaadha kun. Wanna biraa jechuun dandeettu. Mirga akkasii kan kennamu tokkoyyuu hin jiru jechaadha. Gaaffii fanii tokko kan torban kanaa keessaan tokko si dabalee tanachumaan gaaffii deebii keenya gudunfinaa. Kooyyee Faccee lafa itti kondomneemii 50,000 ol ijaaranii kan keenya irratti wal falmaa turanii fi dubbii guddaa kaasee waliin quba qabaachaa turre. Torban kana keessa taabonni achitti bu'eeraa jedhama. Mee
Waa'ee taabotaatu hin taane afaan faajjessaa maqaa akkasiitiin gowwoomsaa waan akkasii kun waan baroota Oromoon seenaa keessatti keessa dabarsee akkaataa itti gowwoomsaa akkasiitiin Oromiyaan kolonii jala galtee maal si yaadachiisa akka barataa Oromiyaa keessatti Oromoo keessatti guddate maal yaadatta kanumaan achuutu. Hin beeku ani waa'ee taabotaallee keessa seenullee barbaadu saayinsii isaallee waan irraa beeku. Yeroo tokko garuu ibiddi samiidhaa hin bu'a. Yeroo bara dheengaddaa ibiddi samii irraa bu'aati Harargee keessatti mana hedduu gubaatu. Maaltu bu'a? Ibiddi samii irraa ibiddi gadi bu'a akka roobaatti. Akka bara dheengaddaa hin dhageenye. Bakakkaa kan jedhaniin. No bakakkaa miti. No natural himatu ibiddumatti samii gubbaa rooba. Natureedha. Interneetii irra dubbiseera hin uumama sun. Waan akka hamma burcuqqoo tanaati wantoota akka kubbaa wayiiti beektaa. Tole. Fireball jedhanii wantoota akkasii inuma buutisu. Warri beekuu hayyoonni hedduu indiyaa kana as birallee dhufu isaan beekuu danda'anii tarii waan akkasitti bu'eera moo wanna biraatti bu'eera hin beekan. Kana jechuun doofummaa warri kun dalagaa jiranii. Kanarratti gaafuf sobuu taati kanaan afaan biraatiin homaa jechuun hin dandeenyu. Anyway funny ways himamee waan kanaan wal qabate. Kanaan jarri Amaaraa kun warra biyyaarraan dhaga'e. Lafa bareedaa yoo barbaadanii taabotni lafa kana fideeraa jedhaniiti taabota fiddeerra keetti warri beekan bakka warrumti sammuun isaanii fayyaan qabna kun maqaa isaanii illee beekan. Amantiin kabajaadha. Oromoon Ortodoksii illee qaba. Hunda qaba. Amantiin kabajin abbaan fedha amantii haa qabaatu. Acarabbaruu akkanaa kana kan jiru. Okay jedhanii qeessi jedhanii taabota achi keettee abbaan manaa Oromoodha. Qeessichi waradee jedhama. Ganama yoo ka'u abbaan manaa nama guddaadha. Nama Oromoodha naannoo sana. Ganama yoo ka'u maali jarana namni itti nabbeera taabota tun lafa kee kana barbaadee asii ka'uu didu. Maaliif hin kaane akkana lafa kana barbaadee lafa kana fudhachuu barbaadeera. Lafa tiyyamoo meeti qeesii waan kunuuti qeessorate hin kaaftamuun kaaftu taabota kana jedheen. Hin kaaftamuun kaaftu jedheen. Ka'uu dide jedheeti beekaa akkana godha beekta lafaan haa ka'uu didaara bakka lafa kana barbaada ka'uu dide lafa muree haa kennuufi kenni. Qeessorate hin kaaftu naa ka'uu dide homaa gochuu hin dandeenyu lafa fudhatu malee jennaan jaarsi akkana godhe meeshaa waraanaa qabaa beektaa. Nyaachifatee hin kaaftamuun kaaftu qeessorate jennaan namichatti ofirra keessee fuudhata. So hin beekan Kooyyee Facceetti taabotni illee yoo bu'e taabotni baga bu'e Oromoon qotee bulaan achi haa fudhatu taabotni nu fayyada waan ta'e yoo ta'e. Wanni taabota sababatanii wanni biraa dhufaniin hin jiru. Taabotni yoo achi bu'e uummanni kennan jira qotee bulaan hin jira haa fudhatu taabotni waan karaa amantiitiin hin beeku garuu wanta qabeenya ta'e tokko yoo ta'e akka qabeenya uummanni keenya itti fayyadamuu danda'a. Sun ajandaa miti soofanii akkanumatti yoo ittiin kolfu qonna jenne malee. Qabeenya taanaan fudhatu isaa keessatti na aggaluu dide inni lafatu barbaadame lafti amma taabonni bataskaana ala bakkeen kaamu bataskaanni immoo lafa barbaada. Lafa kondomneemii sanarraa lafti hafteetti yoo ta'e lafa biraa barbaada maddoomsu. Lakki taphna akkasii bare taphna akkasii hin jiru. Aanamma akkasii irratti siima taphna akkasii hin jiru. Lafa jalaa wanti qabeenyi tokko yoo ba'e abbaan lafa sanaatii fi mootummaan haala ittiin qooddatu jira. Qabeenyi addaa yoo ba'e albuutti yoo ba'e. Tole. Lolaa samii gubbaa yeroo roobu bishaan sana yoo lafa sanarratti cimbifatteetta ta'e abbaan qabeenya sanaa si. Samii irraa qabeenyaa gadi bu'ee kana abbaan qabeenyaa eenyu ka jedhu seera keessa. Samii irraa gadi bu'ee kana. So kanaaf abbama qabiyyee lafa saniitti fudhachuu qabaa jechaadha. Kanaan achi simpeetii tarii yoo uummanni walii galee bata kiristaana ijaaranna jedhe. Masjiidatti ijaaranna yoo jedhe sun dhimma uummataati. Yoo uummanni kenneef mana qopheessaa gaafatanii manni qopheessaa yoo eeyyamee fi seera qabeessaa wanna godhudha. Kana waan boodatta fa'a akka wannaatti jedhaa jira akka amantaati miti akka amantaatti kabajaa ulfinna addaa qabaachuu danda'a sun achuma taa'ee akka qabeenyaatti garuu feekiin akkasii feekiin kijibaa kun hin jiru jechaadha. Haa ta'u egaa daawwattoota keenya ogeessa seeraa badhaadhaa dhaqqabaa waariyyoo wajjiniin dhimma tibbanaa keessumattuu
Dhimma gaaffii warri habashootaa gaafachuu isaanirraan kan ka'eeni mootummaan naannoo Oromiyaa gadi ba'ee watwaatee fi gocha aktivistoonni dhimma Rifatuutti meeburraa nafxanyoota kanaa deeggaruudhaan gama miidiyaa hawaasaa ofii qabaniitiin babal'isuudhaan saba burjaajessanii wal qabsiifne hubannoo nuti isinii laanne kun hubannoo nafooti. Fayyaa ta'aa ulfaadhaa aatillee abbaa seeraa dhaqqabaa waariyyoo tole jettee maamicha qotatama simattee dhiyaattee xiinxalaa ogummaa nuu kennuu keetiif galata guddaa argatte. Galatoomatis beekan ulfaadha. Sanyii keetu tole jaana gate hawwiin kee dogoomte. Deedii kee bishaate kichuun kee jabaate milkiin siif dhiyaate. Karra fedhamma kee uftee ubbare arriitti dhiite. Farri tole barii gadaan badde galte haqtii fabaate. Deemnee yoo nagabuuf wameega argine lubbuutti wareegne. Waan hedduu argine yeroo kan nagabuuf deemneetti dadhabne. Amna deertu deemne diigamee argine lubbuutti wareegne. Hidhamne guramne kamalleetti ranne lubbuu hedduu dhabne. Meeburraaki boburraaki wajadiiti galma gadda kee gammachuu dandiigi. Meeburraaki boburraaki wajadiiti garra jiruu kee gammachuu dansaaki.